Nagaan waaqayyo isinii fata'u biyya alaa biyya keessa teessanii firoonni koo sabni Oromoo akkasumas immoo warri biyya alaa jirtan biyya keessa warri jirtan jaallattoonni deeggartoonni warri waan hojjechaa jiru deeggartanii fi warri nafaana jirtan hundumti keessanii duraan dursee baga waaqayyo guyyaa kanaan nagee jechuun jaalladha. Kanaaf akkuma yeroo darbe beeksisutti ka'e yeroo darbe kaasee seera isaa qabatee miidiyaa deemuu fi Truth and the Light Media Network kan jedhu neetworkii miidiyaa guddaa podcastii guddaadha kan nuti ijaaruudhaaf jalqabnee jirru. Kanaaf iyyuu waan guddaa yoo waaqayyo jedhe waan guddaa finneedha kanas ba'aa jirru. Kanaaf hundumti keessanii miidiyaan kun maallaqa guddaa barbaada. Miidiyaan ummatatu support godhe ummataaf hojjeta. Kanaaf anis seenaa waldaa kiristiyaanaa keessattis karaa warra wangeelaa waggoota dheeraa waggaa 10 olii fi miidiyaa kanaan tajaajila laachaan ture. Kanaaf amma immoo gara miidiyaa Truth and Light Media Network mata duree jedhuuni miidiyaa guddaa hundeessaan jira waan ta'eef akkana bira dhaabattan akka support na gootanii faayinaansiidhaan akka na deeggartanii abbaan qabeenyaa Oromoo ummanni Oromoo miidiyaa kana akka support na gootan kabaja guddaan isin gaafadha. So kanaafi yeroo dhiyootti miidiyaan kuni Truth and the Light Media Networking kuni guddatee hawaasa Oromoo bal'aa hundumaaf akka inni ta'u abdii guutuun qaba. Saba kiristiyaanaa hundumaaf akka inni abdii guutuu ta'uun abdii guutuun qaba. Saba kiristiyaanaa, saba musliimaa, saba waaqeffataa amantii gosa garaagaraa hundumaaf akka inni ta'u abdii guutuun qaba. Guutummaatti sabaaf sablammoota biyyattii irrattis hojii guddaa hojjeta jedhetanii abdii guutuu qaba. Kanaaf iyyuu copy linkii follow gochuudhaani akkana tumsitan kabaja guddaan isin gaafadha. Kanaaf warri biyya alaa biyya keessa jirtan tumsa maallaqaa, tumsa maateeriyaalii, tumsa yaada, tumsa qabeenyaa waan hundumaan isinirraa barbaada. Kanaaf dandeenya in hojjennaa Truth and the Light Media Network addirreetti achi ba'a. Kanaaf iyyuu hundumti keessanii akka na bukkee dhaabbattan kabaja waaqayyootiin isin gaafadha. Galatooma ulfaadha. Thank you.